Godina Booranaa bulchiinsa magaalaa Yaabalootti kenna tajaajila manneen hojii mootummaa fooyyessuuf mariin fuullee gaggeeffame. Marii kana irratti kenna tajaajila manneen hojii mootummaa sadarkaa magaalaa Yaabalootti kennamaa jiru keessatti komiiwwan jiran ka'anii itti gaafatamtoota seektoraalee dhimmi ilaallatuun deebiin kennameera. Naa'ol Amsaaloo. Godina Booranaa bulchiinsa magaalaa Yaabalootti kenna tajaajila manneen hojii mootummaa fooyyessuuf mariin gaggeeffame. Hirmaattota marichaa hirmaatan biraas komiiwwan kaffaltii beenyaa fi lafa bakka bu'iinsa tajaajila ibsaa qulqullina dhabuu misoomaa akkasumas rakkoo bishaan dhugaatii irratti jiraachuu kaasan. Waajjirri lafa kenni lafa ilaalchise seera lafa namaa kennuutti hin jiru. Anu akka dhuunfa nam tokkootti waggaa dheeraa magaalaan kee jiraadhee gaafachaa yeroo dheeraa gaafachaa ture. Mani qopheessa namirraan fuudhu gaafi. Maqaan qopheessa waajjirri lafaatiin dabarse. Waajjirri lafaa lafa namaan kennu. Namni adoo ka gaafat haan lafa hin arganne deebisee namni hin gaafatin kaan lafa argata. Daandii lammaffaa guyyaa qara jala qabdee akkuma malee irreeffachitu qulqullinaan jala hin qabne immoo deebitee daandii misoomaa daandii uummati keenya itti fayyadamuun kan uummata keenya balleessitti taate. Dursi ijaarsi seeraala ittisuuf maan ta'uu qabu waajjirri ijaarsaa qajeelfamuufii qabu. Innis waajjirri tokko ijaarsi tokko osoo inni hin argin yoo ijaaramee raawwatame labsii fi qaba labsii suni waajjirri suni tadabame seeri mootummaa inni sun kee jira. Komiiwwan kenna tajaajila manneen hojii mootummaa sadarkaa magaalaa Yaabalootti kennamaa jiru keessatti uummatarraa komiiwwan dhiyaataniif itti gaafatamtoota seektoraalee dhimmi ilaallatuun deebiin kennameera. Ittaanaan kantiibaa magaalaa Yaabaloo obbo Galgaloo Godaanaa haasawaa taasisaniin mariin gaggeeffame kun sadarkaa magaalaa Yaabalootti baratamuun bakka rakkoon kenna tajaajilaa itti mul'ateetti fooyyessuun tajaajila uummanni argatu akka cimu kan taasisudha jedhan. Kenna tajaajilaa sadarkaa waajjiraatti teennee amma dandeenye kennaa jiru. Arrammoo galmaatti finnee bakka qaamni hundi jiruutti akkasitti geggeessine kenna tajaajila kennaa sadarkaa isaa fooyyessuuf jechuudha. Kaayyoon isa guddaan jechuudha. Uummata tajaajilaaf as teenna uummati keemmaan nu jedha maan koomata dhimmoota kan laaluudhaan deebiitti kennu dhimmoota asirraa akka hanqinnaa jiranii kallattii yeroo taanu godhachuudhaan irratti hojjenne sirreessaa walitti hidhamiinsaa uummataaf mootummaa jidduu jiru. Cimsuudha kaayyoon guddoo kaayyoo biraan qabu. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii godina Booranaati.